harka fuudhee jirra jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo hordoftoota Zaaraa Entertainmentii nageenya koolaggeeniif gaarreen kutee bahee bakka jirtanitti isin qaqqabu isiniin jedha. Viidiyoon amma isin daawwachiise kun wanta dhugaa irratti hundaa'e itti fayyadamaa. Namoonni isiniif hin galin gama Facebook kiyyaatiin ta'e akkasuma YouTube keessatti comment YouTube jalatti namoonni isinii hin galle nagaafadha waan isiniif hin galin. Shamara qofa sun taane dhiiras ni fayyada. Namoonni dhiiras namoonni rifeensi isaanii haphataa deeme akka isin jala hin mul'ofne itti fayyadamtan rifeensi keessan deebi'ee baay'ataa. Rifeensa seeraan qabuun shamara qofa sun taane dhiiras baay'ee fayyada. Akkasuma namoonni hamma Chaayinaan kiyya qilleensa irraa oolee gama Facebookaatiin nama baay'eetu Chaayinaa kiyya share godhee jira. Galatooma nama tokko lama jedhee maqaa waamii waan hin geessineef hundi keessanuu galatooma isiniin jechuu barbaada. Akkasuma namoonni Chaayinaa kiyyaaf haarawaa taatanii subscribe naaf godhaa. Video share godhaa akka wanti an maxxansu yeroodhaan dafee isin qaqqabu video sanis like comment itti godhaa. Hamma Chaayinaan kun guddatus Chaayinaadhas guddifadhaa kan keessanii anis tanteessanii anaaf Chaayinaadhas walitti qabaa guddifadhaa isiniin jechuu barbaada. Wantoota nu hojjennu irratti yoo nuti hamilee waliif goone yoo nuti wal jabeessine bakka biraas gahuu dandeenya waanuma xixiqqoo sanarraa ka'anii wantoota gurguddoofis wal jabeessan jedhee yaada. Kanuma isin jechuu barbaada. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtiin keessan Zaaraa Entertainmentii wajjin haa ta'u. Viidiyoo biraatiin barnoota biraatiin walitti dhufna waan biraa qabadhee isinii dhufa. Hammasiif viidiyoo kana share waliif godhaa. Irraa baradhaa waan isin fayyadudha. Namoonni isiniin galle gama Facebookaatiin illee nagaafachuu dandeessanii gama YouTubeetiin illee nagaafachuu dandeessan. Garuu wanti irra deddeebi'ee isinii himu viidiyoo haaromni akka isin qaqqabu Chaayinaa kiyya subscribe godhaa. Yoo wantoota haarawaa arguu barbaaddan wantoota waan isin barsiisu qofa osoo hin taane wantoota biraas waan qoosaa wantoota isin barbaaddan Chaayinaan kun guddatee jennaan waa baay'ee irratti hojjechuu barbaada waan ta'eef guddifadhaa. Chaayinaan kan keessanii isin fayyada anis teessanii Chaayinaalis keessanii anaaf isas walitti qabaa guddisaa. Asumaan ijoollee baay'eetu gama Facebookaatitti share naa godhuu ture. Hedduu galatooma maqaa keessan viidiyoo biraa irratti takka yoo isin waame malee waamii waan hin dhaqqabneef baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ashama harka fuudhee jirra jirtu daawwattoota Zaaraa Entertainmentii nageenya kiyya dhaggeeniif gaarreen kutee bahee akkasumas bakka jirtanii qilleensa naannawaa isin bira haa ga'u. Nagattaan suudhaan ijoollee shamarraniitiif viidiyoon kun viidiyoo barumsa guddaa isiniif qabu. Maal isinitti mul'isuu barbaade haala itti rifeensa keessan ji'a tokkoof ji'a lama keessatti jijjiirama guddaarraa argitan isinitti himuu fi wantoonni amma viidiyoo irratti uffatu isinitti mul'atu kuni maayinensii jedhama. Kun killeedha. Roobii yookiin aannan itittuu jechuudha. Daa'ima zeezeetuuni. Wantoota kana isa shanan kana walitti daa'ima maankaa lama, zeezeetuunii maankaa lama, maayinensii maankaa lama. Namni rifeensi keessan jajjabaatu maayinensii maankaa 3 fayyadamtanii namni rifeensa laafaadha maankaan 2 isin gahaa. Roobiinis maankaa 2 jechuun. Wantoota kana walitti hunda isaa bakka tokkotti gootanii dibattanii sa'aatii 3 yookiin 4-5 yoo ofirra tursiiftanii dhiqattanii zayitii namni zayitii fayyadamtu zayitii urgaawaa tokko akka foolii isaa isinitti hin baane zayitii urgaawaa tokko itti gootanii walitti qabdanii fayyadamtanii jechuudha. Akka fooliin hin baaneef zayitii tokko zayitii mataa akka barbaadan itti gootanii waan biraa immoo wanta kana wantoota amma isin afoo jiru viidiyoo afootti argitan kana jechuudha. Yoo fayyadamtan namni baay'een namni rifeensa artee fayyadamu rifeensi keessan ji'a 4 booda rifeensi keessanuu dheeratee isin jibbisiisee ofirraa muri isin godha. So videoon kun viidiyoo waan dhugaa irratti hundaa'e waan ofii kootii sirriitti check godhee arge jechuudha.
rifeensi namoonni baay'een sababa rifeensa dheereffachuu barbaaduuf rifeensa artee fuudhee fayyadama. Rifeensi arteen sun waa baay'ee yeroo ofitti rakkisanillee bu'aa bahii wayii qabaa miti akkasumatti fakkaate. Akkasuma yeroo ofirraa hiikanillee mallaqaan bitan wanti uumamaatiif wanti nam tolchee tokko miti waan ta'eef haala salphaan rifeensa keessan akkanatti dheereffattu. Wanti isin hin galle yoo jiraate koomentii jalatti na gaafadhaa. Waa'ee biraa wantoota kana sirriitti itti fayyadamaa torbee keessa si'a lama. Ji'a 4 keessatti rifeensi keessan baay'ee dheerataa akkasuma ni lallaafa namoonni rifeensa jajjabaataa qabdan. Garuu silaa dibadhee isinitti mul'isa. Waan dibachuu hin barbaanneef rifeensa kiyya kanarra dheeressuu waan hin barbaanneef dibachuus hin danda'u. Waa'ee biraa namoonni rifeensa qullaa miidiyaa lallaalu waan hin feeneef sababa kanaaf walitti baastanii dibachuu ni dandeessa haala aan